Hey guys, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota kiyya qaalii arraas dawaa ajaa'ibaa isiniif qabadhee dhiyeettiin jira. Ana Dooktar Meesiras Walamantari Kilinikaalidha. Akkasuma gaa biqiltuun asirratti agartan tun baabuna jaamtii namootan onneen isaanii dhukkubduu, namootan onneen isaanii heddii dhiinii onnee isaanii irraa bahu, tuubboon silaa dhiiga onnee isaanii irraa fuutu itti dhiphattee namootan onneen isaanii dhiiga bakka hiruu dadhabdee takkaa'uu dhukkubbiin itti dhaga'amu, dadhabbiin itti dhaga'amu, innaa bakka diddiraan onnee laalan onnee itti dhaga'amu biqiltuu tanaan furmaata keessanii jechuudha. Dawaa ajaa'ibaa kan onneeti. Kanaaf isii tana hurraa isiidhaa maankaa tokko fuuteetuma bishaan kubbaayyaa tokko danfistee bishaan kubbaayyaa tokkichaa san keessa maankaa isii tokkichaa san naqxee daqiiqaa 5 teessiftee jalaa miirtee dhugdaa.